Hagayya kudashan bara 2023 baga isiniin gahe jechuudhaan hangafoota oduu dursu. Hagayya kudashan bara 2023 baga isiniin gahe jechuudhaan hangafoota oduu dursuudhaan isin biraan geenya gara madda walaabuu miidiyaatiin an qopheessaa sagantichaa falmataa roorrooti. Godina Baalee aanaa Gaasaraa dhibeen koleeraa ka'uun lubbuun namaa gaagaamaa jiraachuu ogeeyyiin fayyaa yaada isaanii dabarfatanii jiran. Hidhaan of duubaa nu hin deebisu jechuudhaan amantoonni fi diroowwan amantaa ortodoksii Tawaayiddoo kutaa lallaba Wallagga Bahaa ergaalee isaanii dabarfatanii jiranii kunniin hangafoota oduuti. Oduu ispoortiis waan qabanne jira. Turtii gaarii isinii jenna gara oduu babal'inaatti isin deebisna. Godina Baalee aanaa Gaasaraatti dhibeen koleeraa ka'uun lubbuun namaa gaagaamaa jiraachuu hojjettoonni fayyaa fi jiraattonni himanii jiran. Godina Baalee aanaa Gaasaraa ganda Awucuucee Birbirsaa dhibeen koleeraa torbaan tokko dura ka'ee lubbuun namoota 17 galaafachuu akkasumas 30 ol qabee jiraachuu jiraattonni fi hojjettoonni buufata fayyaa godinichaa ergaalee isaanii dabarsataa jiran. Babal'inni oduu kanaatiif falmatattiin isin deebisa. Godina Baalee aanaa Gaasaraatti dhibeen koleeraa ka'uun lubbuun namaa gaagaamaa jiraachuu hojjettoonni fayyaa fi jiraattonni himanii jiran. Godina Baalee aanaa Gaasaraa ganda Awucuucee Birbirsaa dhibeen koleeraa torbaan tokko dura ka'ee lubbuun namoota 17 ol galaafachuu 30 ol qabee jiraachuu jiraattonni himanii jiran. Dhukkubni kun Hagayya 3 bara 2003 jalqabuun kan himan jiraattonni gandichaa hanga ammaatti namoota lamaan du'an wajjin namoonni 17 du'anii jiran jedha. Namootni 30 ol qabamu haala hammaataa keessa jiran kan jedhan jiraattonni gandichaa bakka dhukkubni irratti ka'e kana irraa buufanni fayyaa fagoo jira waan ta'eef haala barbaachisu dawaa argachaa hin jirrus jedhanii jiran. Mallattooleen dhibee kanaa ittiin beekamu keessaa baasaa fi deddeebisu yoo ta'u nama tokko qabee guyyaa 2 hanga 3 jidduutti lubbuu galaafataa jiraachuus birmannaa qaama dhimmi ilaaluu barbaanna jedhanii jiran. Uummanni gandichaa daandii waan hin qabneef bakka daandii konkolaataa jiru ga'u sa'aatii 2 hanga 3 sireedhaan baatanii deemuu kan jedhan jiraattota gandichaati. Ogeessi fayyaa aanaa irraa ergaman hamma danda'an yaalaa jiraatanis gahaa akka hin taane himanii jiran. Hojjettoonni buufata fayyaa ganda Awucuullee yaada isaanii dabarsaniin kanneen dhukkubni kun sababa jijjiirama qilleensaa fi itti fayyadama bishaanii irraa ka'u kan ibsan sababa kana gaaga'ameen lubbuu dhaqqabee jiras jedhanii jiran. Ergaa dhukkubni kun ka'ee to'achuu fi sochii taasifamaa jiraachuun eeranii jiran. Buufata tajaajilaa yeroo bakka lamatti qopheessuun kanneen dhukkuba kanaan qabaman tajaajilaa jiraachuu himanii jiran. Hanga ammaatti buufata fayyaatti namoonni 33 wal'aanamaa jiraachuus eeranii jiran. Namni dhibee kanaan qabame gara buufata kanaan dhufee lubbuu darbe tokkollee hin jiru jechuudhaan ibsanii jiran. Jiraataan gandichaa dubbifne guyyaa kaleessaa jechuun Hagayya 13 bara 2023 nama 3 bakka tokkotti awwaaluu himanii jiran. Har'as guyyaa kaleessaa Hagayya 14 bara 2023 nama 2 awwaalaa jirra jechuus himanii jiran. Dhibeen kun akka hin babal'annee fi gaagaama kana caalu akka hin dhaqqabsiifneef mootummaan xiyyeeffannaa kenne hojjechuu akka qabus jiraattonnis eeranii jiran. Saffisni dhibeechaa itti babal'ataa jiru hamaa ta'u kan eeran jiraattonni bakka dhukkubni kun itti ka'eetti sochiin hubannoo uumuu godhamuu qabas jedhanii jiran. Hojjettoonni buufata fayyaa naannichaa namni mallattoolee dhibee kana ofirraa arge hatattamaan gara buufata fayyaa naannichaa dhufuu akka qabanis dhaammatanii jiran. Gabaasa qophaa'e falmataa roorroo madda walaabuu miidiyaarraa. Hidhaan of duubaa nun deebisu jechuudhaan amantoonni fi diroowwan amantaa ortodoksii Tawaayiddoo Itoophiyaa kutaa lallaba Wallagga Bahaa yaada isaanii dabarfatanii jiran. Amantoonni fi diroowwan amantaa Tawaayiddoo ortodoksii magaalaa Naqamtee murtii Sinodoosii Itoophiyaan fudhannu jechuun hedduutu hidhame jedhu. Abbaan amantaa filannoo ummatichaa hin taane garasatti erguun hordofee amantoonni fi diroowwan amantichaa mormii jabaa kaleessaa dhageessanii jiran. Gabaasa kanaafis falmataa roorroo waan qindeeffate qaba.
dhaadannoo hidhaan of duuba nu hin deebisu jedhan amantoonni fi dureewwan amantaa ortodoksii tawaahidoo kutaa lallaba Wallagga Bahaati. Amantoonni fi dureewwan amantaa tawaahidoo ortodoksii magaalaa Naqamtee murtii sinodoosii Itoophiyaa hin fudhannu jedhan hedduutti hidhame jedhu. Abbaan amantii filannoo ummatichaa hin taane garasitti erguun hordofee amantaa fi dureewwan amantichaa mormii jabaa kaleessas dhageessanii jiru. Amantoonni mormii dhageessan abbootiin sinodoosii Itoophiyaa muudaman humna waraanaa teessoo Phaaphaasii qabatan akka ba'an gaafatanis jiran. Gareen sinodoosii Itoophiyaa humnoota mootummaa dabaalamuun kutaa lallaba Wallagga Bahaa teessoo Phaaphaasii humnaan seenanii qabatanii jiran jechuun maddeenis eeranii jiran. Abbootiin kunneen caasaa mootummaa ofii ijaarachuun humna kan qabatan yoo ta'u, namni amma hojii geggeessaa taasisuun filamee Biniyaam Tsaggaayee kan jedhamu nama hanna irratti bobba'ee yakkamaadhas jedhanii jiran. Kanaan dura bara 2013 akka lakkoofsa biyyattiitti sanada sobaa qopheessuun mallaqa mana amantaa 400 fi 75 caalu fudhachuun mana murtii olaanaa godina Wallaggaa Bahaatti himatamee waggaa 3 baatii 7 itti murtaa'e jedhu gareen yaada kana dabarfate. Namni kun ammas bataskaana keessa warqeettu jira jechuudhaan saamichaaf qophaa'e humnoota mootummaa waliin ta'uun teessoo Phaaphaasii cabsanii qabatanii jiran jedhu. Gochoonni akkasii gochoota heera biyyattii fi seera biyyattii keessatti hin eeyyamamne waan ta'uuf komii hawaasaa jiddu galeessa godhachuudhaan qaamni dhimmi ilaalu furmaata gochuu qaba jechuudhaan hordoftoonni amantichaa Wallagga Bahaa yaada isaanii dabarfatanii jiran. Abuna Eliyaas kan sinodoosiin Itoophiyaa irraa dhufe tikoota sadarkaa Oromiyaa irraa qabatee dhufuun waraana mootummaan deeggarame teessoo Phaaphaasii kutaa lallaba Wallagga Bahaa qabatee jira akka gadi lakkisus gaafatanii jiran. Rakkoolee yeroo ammaa kanatti gaaffii saba bal'aa gaanfa Afrikaa hordoftoota amantichaa ummanni Oromoo kallattii kamiinuu bira dhaabbachuu qabas jedhanii jiran. Rakkoon nuti qabnu rakkoon tokkollee hin jiru. Amantaan keenya, aadaan keenya, seenaan keenya, afaan keenyaan yoo faarfame, yoo waaqa kadhanne furmaata qaba kan jedhanis dhalattootuma naannichaati. Yeroo amantoonni sagalee mormii dhageessan kanatti waraanni mootummaa humnaan fayyadamuun amantoota erga bittinneesse hanga yoonaatti nama gara 40 caalan hidhamuu maddeen ibsanii jiran. Namoota hidhaman maqaan isaanii arganne keessaa Gaaddisaa Sibirraa, Meelaal Guddinaa, Gammachuu Tolchaa, Meetii Gaarummaa, Eebbaa Gaarummaa, Gammachuu Jimaataa, Ifee Dirribaa, Burqaa Bulii, Obbo Addisuu Hammee Shimbiruu, Gammachiis Tolishaa, Luba Indaalaa, Obbo Dahabaa, Obbo Amaanu'eel Boontuu Kabbadaa, Tamaam Asaffaa, Feenet Asaffaa, Kortuu Gammachuu, Ayyaantuu Gammachuu, Taayyee Dastaa Kabbadaa Gizaafaa kan ta'an ta'uu odeessi nu dhaqqabees ni raggaa'isa. Luba Soorii Guddataa fi Luba Abdataa kan jedhaman immoo har'a ganama qabamuu himanii jiran. Iyyangaa kan dhageeffachaa jirtan gara madda walaabuu miidiyaatiin odeessa arganne kan isin biraan gahaa jirru qopheessaan sagantichaa Falmataa Roorooti.